furamneerra siin gargaaramneerra. Shoynu furamneerra Yesus nuuf dhalateera dukkanaa kan turre amma ifa arganneerra. Shoynu gammanneerra Yesus nuuf dhalateera dukkanaa kan turre amma ifa arganneerra. Yooyaa akkam nagaa jirtu baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Hayyee nagaa isin gaafachuu irraanfannee yookaan dagannee osoo hin taane isa dursuuf jenneedha. Nagaan isiniif baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa keessanii mee nagaadha miti harka keessa walitti buusaa baga ayyaana waggaa keessan isiniin jenna. Egereen miidiyaa jaallattoota isaa fi dinqisiifattoota isaa duukaa kunoo guyyaa dhalachuu gooftaa keenya Yesus Kiristoos kabajuudhaaf haala bareedaa haala namatti toluun akkasitti qopheessuudhaan iddoo kanatti keessummaa kabajaa taatanii argamuu keessaniif baay'ee isin galateeffanna. Baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Mee harka keessa walitti buusaatii ofiima keessaniif. Egaan egereen miidiyaa waggoota muraasa dhaabbate keessatti shoora olaanaa aartii Oromoo keessatti bahateera. Akkuma beekamu ayyaana kabajuudhaaf dhangaalee babbareedaa qabachuudhaan gidduu keessanitti argameera. Garuu komii tokko qaba. Aamileetu natti xinnaataa jechaara harka keessa. Egeree miidiyaaf hamilee keessan ammayyuu dabalaafi. Egaa egereen miidiyaa kan ittiin beekamu hojii adda addaa hojjechaa tureera. Tapha gabaabaa yookaan koomeedii kan jedhamuun egaan dhaloonni hedduun kara sana ba'anii guddatanii har'a bakka adda addaa jiru jechuudha. Hayyee nunillee isaan keessaa namoota tokko taanee iddoo kana arganneerra. Akkuma beekamu kanneen akka faarsaa afuuraa hojjechuudhaan egereen miidiyaa kallattii garaagaraadhaan dhalootaaf karaa banuurraan kan ka'e baay'ee namoonni baay'een kan itti eebbifaman ta'uu isaanii har'a isin beeksisnanus. Egaa kana qofaa miti tapha walitti fufiinsa qabu yookaan sitcom kan jedhamu yookaan immoo fiilmii dheeraadhaanis diraamaa adda addaadhaan argisiisuudhaan gahee isaa baachaas tureera jechuudha. Ayya akkuma beekamu dhalootaaf daandii guddinaa ta'uu isaarraan kan ka'e mee al takkaa harka keessan shambaa gochaa walitti rukunnee egeree miidiyaa. Egereen miidiyaa egaa kan saba bal'aati. Faarsaan, koomeediin, diraamaan waa adda addaa achirratti gadhiifamaa ture, dhaloota kan barsiisaa ture. Faarfannaa sanatti illee akka nuyi eebbifamaa turre dhaloonni eebbifamaa turan hedduu isaa dubbannee jirra. Kan hin dubbatiin baay'eetu jiru. Isaan keenya gooftaan keenya Yesus Kiristoos guyyaa inni xirratti baratti guyyaatti yaadannu guyyaatti kabajnu sanadha. Kanaaf baga Waaqayyo guyyaa ulfina qabeessa kanaan isin ga'e baga gammaddan. Afuurri kee inni namatti tolsu, afuurri kee yaa Waaqayyo inni nama gammachiisu, afuurri kee inni nama faarfachiisu, inni nama waaqeffachiisu gara keenya dhufu nu wajjiniin ta'ii sagantaa kana eebbisi. Yaa Waaqayyo akkuma kana warra yaadanii sagantaa kana qopheessanii egeree miidiyaaf yaa Waaqayyo namoota iddoo kanatti dadhabaa jiran maqaa gooftaa maqaa Yesus Kiristoosiin ati eebbisi. Yeroo keenya nuuf eebbisi. Maqaa gooftaa keenya Yesus Kiristoosiin ameen. Wantan darbamne hundaa karaa isaa darbine baarotaaf waggootaan saalakkofne kan gargaaramne jiruu tokkollee kunoo siifillee dhufne galataaf. Daandiin nurkaa babbadee sirraa achi fagaanne Oma furmaanni dhibee waa'een fayyuun yaadame dukkaannis nu biteera dhugaadha iftiin jiru jennee utuma boonyoo dhalaatiin hundaa furu kunoo dhalateera mucaan ifa baatu dukkannis raawwateetti dhiyaatu
Yesus, Yesus, Yesus. Mucaatu nuuf dhalate, mucaatu nuuf dhalate, karaa isaa nu fayyisuuf abbaatu nuuf laate. Dhalateera mucaane, dhalateera mucaane dukkannis baqateera. Baqaqeera borone dhalatera mucaane dukkannis baqateera. Baqaqeera borone Maariyaam durbarra afuura qulqulluudha ulfeeffame dhalate. Waaqayyoodha minni hojii araara raawwachuuf gadoo buusee mul'ate. Deebine hinduunu isaa kan rifaayina jireenya bara bara. Gammadame maaloo warra jitu nuuf ta'e nuuf baate. Harka keessaa walitti reebaate. Dhalateera mucaane jedha. Dhalateera mucaane dukkannis baqateera. Baqaqeera borone gammadi gammadi ibsaan si ifeera. Gammadi gammadi ibsaan si ifeera. Fayyisaan biyya lafa Yesus dhalateera. Gammadi gammadi ibsaan si ifeera. Fayyisaan biyya lafa Yesus dhalateera. Amma jedhame gammadi waliin jedhaa sagan ibsaan si ifeera. Gammadi ibsaan si ifeera. Fayyisaan biyya lafa Yesus dhalateera. Amantiidhaan fudhadhu ba'aa kee siif baata. Gammachuudhaan kan guute jireenya siif laata. Amantiidhaan fudhadhu ba'aa kee siif baata. Gammachuudhaan kan guute jireenya siif laata. Kanatti aansuudhaan yeroo itti walaloo obboleessa keenya badhaasaa Darajjee irraa dhaggeeffannu ta'a. Isa aamileedhaan gara waltajjiitti nu sibadhaani. Lafti siqeetti naannoftuu biiftuun baatee akka dhiituufi. Bokkaan samiin horrobus dachiin kun akka jiituufi. Guyyaan guyyaatiin darbee barri baraaf wal kennu. Ogummaa Waaqayyootiif sabuu tokko hin qabnu waan jennu. Urjoota bantii Waaqaa kallattii hundaan diriirsee. Samii kanas ba'aaf lixaan kaabaaf kibbaan utubaa malee diriirsee. Seeraaf abboommi isaatiin uumamni sirnaa gaafa inni dubbatu lubbu dhabeessuu ni dhaga'a. Ta'i jedhee uume badi jedhees balleessa. Dogoggoran hojjetu bara kamuu ogeessa. Galmi mootummaa isaatii diigamee kan hin caccabne dinqiin hojii harka isaa beekumsa namaa hin qabne. Mootummaa isaa fudhatee eenyu bulchuuf eegama. Gochaa fi hojiin isaa beekaa kamiin qeeqama. Inni waan nu fo'ateefi jandoon rakkinaa nu irratti hin roobne. Abbaa keenya ta'uusaaf dhugaadha nutu hin carroomne. Ani jireenyi koo fiilmii ani immoo isaaf taatoo. Barreessichi dhugaa waan mara isaaf naa ta'u. Qajeelchi jajamaa wanta qabudhama guutuu na taasise gartokkee uumamaa. Qarree gaaraa dhaabe faana koo jabeessee kan irraan dabarree barroonni soneesse. Baatii iftii guu gucatu nabdatu raawwatee hinduu kan isatti hirkatu. Naan jettee lubbuun koo waarii koo ibsiti. Dhidhiibbaa haantummaa morgaa koo cimsiti. Bara aantii firri hiriyyaan nagane Yesuus natti aane qullaa koo kafane. Jettee wallee aaraa isaaf dhangalaafti. Guyyaas jajuun ooltee irribaas nagaafti. Wantoota yoo asii ol darbatanii dirqamaan deebi'ee lafa bu'a. Utuu inni kuffisu hin jiraanne iddoo barbaadan ga'a. Bakka dhufaatii kootii yaadee waan hin dubbadhus dhabu. Humni iddoo kana na fide gola harkisaa hin qabu. Bakka dhufaatii keetii yaadee waan hin dubbadhus dhabu. Humni iddoo kana si fide gola harkisaa hin qabu. Dandeettiin kee jabeenyi kee as hin finne tooftaan. Lubbuu kee duwarra tarsee fidee galata sirraa qaba gooftaan. Mee isatti haa toluuti iyyi lafa raasi. Galataa fidillee fuula isaa dhangalaasi. Waan na dhibu
Gariin haadha isaa faarsa haadha ishee sagal garaatti baadhattee miidhachuu dandeessa. Inni kaan jaalallee kan gubaan jaalala ishee onnee isaa madeessa. Inni kaan abbaa isaa abbaa jooree dafqa cobsee guddise. Inni kaan faajjii isaa faajjii walabummaa gatii dhiigaan mul'ise. Kukkuulee tottolchee gaariidhaan yaadata. Kanas sanas fuudhee dhiichisee dhaadata. Jaalalli garuu jaalalli dilbiidha kuusaa bara beelaa. Wareega gaafatu ittis baasu eelaa. Jaalalli warqeedha mi'a gatii jabaa. Qabaattus waa marayyoo taate illee dhabaa. Jaalalli beekaadha haalaan si hubata. Du'a siif dhufutti ofii isaa dhaqata. Jaalalli hin danda'a ittiin kaateenaa jaalalli siif jedhee boolla du'aa seena. Of haaltee of dhabdee sitti taanaan cufa. Yaada keen qabamee biyya yartuu keessa si barbaada. Simboon dhuunfatamee kan tolu amalli. Dhiigni sirriif dhugaan Yesuus jaalalli. Naaf waadaadha kunis hibbuu kudhaama lafee. Bara jalaa dheesseen isatti citee hafe. Cubbuudhaaf gabroomuuf si wargamiin nafi. Bara jalaa dheessii gooftaatti citii hafe. Maal arkin jiru ammayyuu ittiin laaddoon maayikii ittiin laaddoon harka keessan jabeessaa qaba. Ammas daabboo kana irra deebi'aa jira. Uummanni kun dadhabeera waan ta'eef. Attam jirtu ijoollee nagaa keessanii. Nagaadhaa hin jedhee. Guyyaan har'aa kun guyyaa gammachuuti. Isin kunoo tarii garaati sun duwwaate natti fakkaata yaa ijoollee. Baga nagaan dhuftanii anis immoo kunoo warri du'eera ta'ina eegdani hin duuneen isiniin jala anaa dhufu sagantaan keenya hedduutu jira. Waan baay'ee jira. Hundi keessanii bakka jirtan teessanii kan nu daawwataa jirtanis kan as teessanii nu ilaalaa jirtanis qophiin keenya kana hin eegalle kolfa taphadhaan isiniin jedha. Galatooma ulfaadhaa qophaa'idhaan immoo nu eegaan isiniin jedha ulfaadhaa. Kanatti aansuudhaan qophii nuti qabnu ganaatti yaadna waan ta'eef hundi keessanii suspense ta'aa nu eegaa. Qophii nuti kanatti aansinee qabnu qof dubbii. Qof dubbii obboleessa keenya Latii faana yerootti shaashan baay'een nu ta'a. Gaafa addaamii ija mukaa nyaatee jireenya dagatee garaadhaaf dubbuufe jiraatanii duun awwaalamuun addaamirraa lafti qoraatti haa biqilchu qoreenis qoramni giraa dafqa dafqatus nyaatu mukichaanis maseene baala malee iji sirraan argame ala malee ijaajji sanyiin keen facaafame ati siyaa hewaan gaafa deessu ciniinsuun sitti haa jabaatu ati siyaa bofaa koomee isaa iddi kan addaamirraa dhalatu mataa kee qacaaqacee allaattiif saalaatu jedhee isaan eeggame uumama harkaan uume hojii isaanii taare kunoo akkasittiin hojii addaamiin jannataa nu baasee biyyoo irraa uumamne nu qochisiise garba cubbuu godhe garba du'aa godhe hidhaa garbummaatti akkasiin ilaatee jiraadhaan hin jedhe narraayika eenyutus na fura kan dhimma koo qabu sichi maaltu jira jaarraa digdama dura jaarraa digdama dura akka maami toduun wanta amma ta'e daftee hin dhageessu osoon dhiina
garuu warri baabiftu akkamiin dhageessa warri baabiftu mucaan dhalachuu isaa mootii dursitanii dhageessaniitu urji lakkooftota akkamiin hubattan daa'ima xiqqoodhaaf akkamiin sagaddan sanuu warqee ixaanaa fi qumbii waan gati jabeessa daa'imaaf laachuun hin jiru kaleessa urji lakkaawwata akka aadaa keenyaatti daa'imni dhalannaan haadha isaa dubbisnee haadha isaadhaaf laanna kan laannu qabaannaan isin kanan goone haadha isaaf hin laanne wanta addaa fiddan harka fuudhaa keessan daa'imaaf laattanii daa'imaaf sagaddan urji lakkaawwata sammuun ol na ta'e gochaa isin bootan urji lakkaawwata gochaa isin bootan mucaa dhiigaa xiqqoof maaliif jilbeenfattan kan isiniif gale jira dhoksaan tokko kan jilbeenfachiisee isin sagachiise karaan irra deemtan akka ta'e rakkoosuma beektanii kan isin deemsisiise sagalichi jalqaba waan hundumaa ture sagalichi waaqayyo bira ture sagalichi ofiima isaayyuu waaqayyo ture garuu kan kana hubatee jiru urji lakkooftota inni dhalate kun daa'imuma qofaa akka inni hin taane akkamiin bartanii waan gati jabeessa kan ta'e hin beekne daa'imaaf laattan dhagaa galagalchee du'a ho'ee kaanaan kan maman hedduudha mucaa of hin dandeenye harkaadhaa irra taa'uuf sagaddan isiniif safuudha urji lakkooftota eeyyee sirrii gootan kan dhalate mucaa xiqqoo miti ilma waaqayyoodha fayyisaa addunyaa mootii Yihuudaadha urji lakkooftota eeyyee sirrii gootan kan dhalate mucaa xiqqoo miti furii ilmaan namaadha hidhaa birmaduutti baasee isa jiraachisudha anarraa siikeera hidhaa bara warra gaaddidduu du'aa jala jiraniif iftiin ba'a jaamunniin argu duudaan dhagaa kan du'es deebi'ee jiraata inni orma ta'es carraa hin argata kana raawwachuufis mucaan dhalateera wanta dinqii kana isin bartaniitu urji lakkooftota ati yoo barteetta mucaan dhalate kun bakka daamnu baasatti akka nu deebisu ati yoo barteetta mucaan dhalate kun waan abbaa wajjiniin akka nu araarsu gooftaa uumama hundaa abbaa bara qalamuu kan dhufe ta'uuf ol araara mucaan dhalate kun bakka isaaf hin malle dhufee jiraateera ofii isaa qalamee bakka daamnu baase jireenya keessatti ol nu deebiseera mucaan nuuf dhalateera ilmis nuuf kennameera addunyaa
gammachuu addunyaaf faayisaan dhufeera. Laphee keessan qopheessaa. Yaa namaa simadhaa. Samiidhaa fi laftis tokkummaan faarfadhaa. Humni gooftummaa isaa gatiitti irra jira. Abbaan firdii qajeelaa siniif dhalateera. Gammadaa, 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 gammadaa ililchaa. Immala hundinuu hoolichaaf mucichaaf. Tole obboleessa keenyaa faamileen hin jiru isti harka keessa walitti buusaati haamilee kennaa fi ammallee sagantaan keenya hin jalqabe malee hin xumurre akkuma itti fufetti jira. Kara mana keessan teessanii kara foddaa televezyiinii kara moobaayilii sin harka jiru sagantaa keenya hordofaa kan jirtan hordoftoota sagantaa keenyaa kan taatan hundumaan baga ayyaana qillee dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan keessan jecha ammallee sagantooliin keenya akkuma itti fufanitti jiru. Sagantaa kana qopheessuudhaan akkasitti akka dhufnee ayyaaneffannu kan nu godhan immoo namoota ayyaana irratti ayyaana dabarsuu hin dandeenye namoota harka qalleeyyii hin gargaarraa bukkee dhaabbanna jechuudhaan namoota qopheeffatan qabu. Amma immoo sagantaan keenya kanatti aansuudhaan namoota sanaaf yeroo isaan kennaa ayyaanaa kennaniif ta'a jechuudha. Namoonni kennaa kana fudhattanis iddoo kanatti dhuftanii nuuf argamtu. Asbaa. Hayyeegaa egereen miidiyaa gara aartii Oromoo guddisuuf akkasuma faarfattoota keenya beeksisuuf akkasuma koomeedii afaan Oromoo beeksisuu irratti jira. Kana malee namoota harka qalleeyyiis gargaaruutti jira jechuudha. Hojii gurguddaa kanaan dura hojjechaa tureera, nama gargaaraa tureera. Gara YouTube isaa irratti namoota rakkatan yookaan dhukkubsatan hedduuf karaa ta'ee namoota baay'een karaa sana gargaaramaniiru. Har'a immoo bakka kanatti ayyaana kana waliin akka kabajnuuf isaaniin affeerree jirra. Isaan gara waltajjiitti ba'uun isaan immoo obbo Wandeen immoo nuuf laatu jechuudha. Mee harka keessa walitti buusaa fiiga. Harka keessan as yaabbadhaati. Isaan kun maatiidha. Isaan kun maatiidha. Hayyee harka keessa walitti buusaa fi harka keessa walitti buusaa fi ulfaadhaa bakka teessuma keessanitti ulfaadhaan horaa. Guyyaa galataati gooftaatu nu baasee dukkanaatti baraaraatti ceenee ulfinaani nuun arganne dheekkamsi amaani. Guyyaan har'aa guyyaa galataati gooftaatu nu baasee dukkanaatti baraaraatti ceenee ulfinaani nuun arganne dheekkamsi amaani. Guyyaan har'aa guyyaa galataati gooftaatu nu baasee dukkanaatti baraaraatti ceenee ulfinaani nuun arganne dheekkamsi amaani. Hin galateeffannaa yeroo hedduu dhufe jiruu keenya irratti aduu tolaatife gammadaan gammannaa yeroo gadda darbe galataaf dhaabbannee darbeen nu qaqqabe. Jireenya jiraatame galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo maal sila galanni siif haa ta'u kanas kan dhabe baay'eedha amma lubbuudhaan kan hin jirre baay'eedha galanni siif haa ta'u galanni siif haa ta'u maal godha ayyaana dur kabajne amma bunuma danfisnee lammaffaas haa ta'utti deebisnee kabajna kamaal goona. Yabara karaan cufa wanti hundumtuu immoo dabaleera
intalli koo sayyuu immoo dhufaa jirti. Dinqiidhaan kan barana. Mee kanayyuu mee nadheessinu yaa ijoo koo. Ada baabure. Yee abbaa lataa. Noor. Time. Tabe bubunatti sudachi asin baane injiriya. Baarti mee abbaa lataa. Yaa waaqe. Mbaati. Nagaannu bulfatte. Nagaannu ulfadhu jirne malee maal jennaa miti. Abee bunatti achi asi fidi ijoolleen tokkos achi asin dhufnee laata jechuufaniyyuu. Maal dhufti intalli koo kunoo karaa na laalchistee abbaa lataa karaan immoo cufaadha jedhu. Maal akka ta'e maal beennaa nuti immoo kunoo anoo waa'ee intala koo tokkootu garaa na raasa. Gaarii dubbiin hin dabalatu. Intala kooti. Gurbaan hin dabalatu. Hamiin danda'uun siin jedhe waan daawwalee fakkaata. Qinaattiidha. Gaarii qinaatii koo sinaan dhufaa jira. Maal abbaa lataa mee laala. Hello. Nagaadhaa. Nagaatti nugee namalee maal jenna gaariidha. Waaqa taatolu. Attami ofii eessa geesseetti? Naan deebi'ee. Maalidha? Nan deebi'ee? Achiin deebi'ee. Baay'inni eessatti deebite? Finfinnee. Eessa gee deebi'ee laata? Gaafadhaa. Maali eessa geesseetti? Amboo olitti. Naari kasta karaa maalii cufamee garaa keenya cufamee jechuure. Maaloo. Waan agarra inni gurrina qaandi. Mee waaqni mee nagumaan ol deebuu kee wayyaa gaan. Inafe abbaa lataa. Akka jedhe. Karichi dhugaadha. Maali ani immoo namumtuu hundumtuu karaa cufaadha. Maali kallattii hundaatiin iyyuu rakkoo jiraa ilaata jedhe. Maal beenna nuti abbaa lataa koo. Maal beenna kan intala kooti. Eessa geesseetti laata? Akkuma taatee. Isiin bilbilee. Naan bilbilee abbaa lataa. Maali ijoollee isheenis dhufaan jira. Ganama bariidhaan bilbilaan sadii afur bilbilteennaan yoona waas geesseedhee yaadaa ture. Akkas taanaan waan dhufaa jirtu miti jechuudha. Hareen isheenis itti na jalaa cufamee laata. Maali laallaree akkas taanaan mee bunattitti. Attami. Hamiin dandeessu mucaa koo attami. Anaa nyaatu. Attami. Nagaadhaa. Akka madara nagaadhaa. Mucaan ofittuudhaan dhabdee dhufte taa'imee. Nu yaaddee nus waa'ee kee amma haasaa oolli. Anillee baay'ee si yaadeera harmee koo dhugaa baay'ee si yaadee dhufe. Harmee koo rakkina karaa takkas na godheen. Ilaamee dhaadhaa seen fixiliiti. Attama ofii. Ayi akka maalii qabna? Akka maalii qabna? Akka fedheen isinitti hima. Haalaan ittiin karaa kanarra darbee dhufe. Asitti nu dhaabu, achitti nu dhaabu karaa kanarra rakkina meeqa argine. Danqaraadhuma ta'e jedhe. Rakkisaadha baay'ee deebi'uuf lafa jenneetidha kan inni darbine. Ofuma nagaadha miti nagumaan as geesse. Waaqaaf galatu isatu caala. Ergaa fuudhii lafa kaayigaa. Maali ijoollee kun cufaadha. Kanaan booddee namuu walitti cufan jechuure. Illee rakkisaadha yooti amma ayyaanaaf maal qophooftaniirtu maal faan qopheessitan? Ilaa kanneen saduudhaan dhiyoo. Ila. Maali waan qopheessite maali kunootti kaa waan jiru fidiiti bagara gaan dhufte. Ilaame maaltu dhibee? Ilaa daabboo. Ilaa buna kee. Nagaa qabna immoo. Waaqa taatu. Kan baranaame intala ko. Ati hin beektu. Kanallee kan dhabe baay'eedha intala ko. Baga nagaan dhufte. Isuma kanayyuu. Harbee ayyaana daabboodhaan dabarsina moo? Abba foonni jiru sadi kanaan dura nu bitti koo yaadiiram qurxii nyaachuu baay'ee yaadi. Nuyi qurxii keenya barree taa'ee irra waa'een qurxiin jiru. Isuma kana muradhu nyaadhu. Isuma kana kenniif. Kanaaf iyyuu jiraachuu dhaare. Eegiiftii kooyi. Nu qurxii keenya nyaanneerra. Muriif haadha baaburee murtuu fi njareen baaleedda. Waanuma qabaniin gabaaba oole. Anis nyaadhuu laatan jedhe. Quufeera yuuti.
Itollu kummoon jiru kanatti hojjettu ko nyaachuu baay'ee yaadeera manar. Daameen talako sagalee isheeyyuu erga dhageenye turreera. Anaa nyaatu ati meen beektu meetti nimtanii abbaalataa maaloo jala kanatti nimtanii. Ilaamee jireenyi qoxaarii dhuma sitti nu kaa'ammalee kokkee nu qabeeran siin jedhiyaa. Maarre. Haati baaburee duraanii qarshii 50 waa jaabiti amma birii 150 giruu gimmaasha see bituu dadhabe. Ilaameen talako ansittan hima. Abbaalataa shunkurtii birrii 50 jedhanii tuuyyanii kunoo amma har'aa dhaqeen gaafadhaa birrii 160. Ani haati keessaa fidu karaan cufaadha isayyuu karaatti galu dhabamee jedha anoo maalan beekan talako mee kanuma nyaannee galata kee hojjennee waliin bakka kanumaan darbine jechuudha. Sagan ayyuu namni dhabee lafa jala meeqa jira maal jetti kun hin jedhan kana waaqa galata galfachuudha. Haalli yeroo maallee dhuguma rakkisaadha. Garuu yoo haruma gaanii guyyaa kana gaanii arguun iyyuu waan caalu. Galateeffannee kanumaan dabarsina. Dhugaadha. Inni guddaan isa kana. Guddattee tan talako abbaalataa waamicha wayii qabna miti hafi. Na yaadadhe yuuti amma akka goonuugaa. Yeroo akkasii jireenya qoxaarii caalaa namatti lakkaa'u kanatti sadii taanee nama tokkotti baadhannu ana mana gaabbaa gammachiisina waamanii jiru. Ana achi dhaqaati. Isin immoo achi ol baaga mana keenya mooyi gaabbotti basee haftee akkanu jedhaa fudhanne beektu miti nyaqonaati nagaatti gaa kan deemuu kooti. Qophoftanii meena duukaasaa kamaan sagaleen hin jiru. Ingiliffa moo Amaariffa godhu laata? Ingiliffa akkamitti dhageessan amma? Hayyee qophoftanii? Qophoofte? Tole isin egaa akkuma isinitti mee abbaa murtiitii tokkoonsaa asitti akka lafa hin buune keessaa dhumuu qaba jechuudha. Kana fixxanii Muhammad kanaachi sanattis dabartanii akka fixxanii sanatti dabartaniitu harkaan ittiin buutan jechuudha. Afaaniin barbaaddu. Afaaniin barbaaddu isa kana. Harkaan miti. Dhugaa harkaan miti. Keessa wanta lamatu jira. Afaaniin jechuun arrabaan isa ta'u afaaniin isa ta'u irra keessa jira. Barbaaduudha jechuudha. Waan lama dha'ee. Tole. Tokko. Lama. Sadi. Harka keessa walitti buusaa fi qamaanni. Chap. Isi. Lelisa! Lelisa dargate. Karamellaa lamadha. Karamellaa tokko argate. Lelisaan karamellaa lama argate jechuudha. Harka keessan lelisaatiif. Harka keessan. Harka keessan, harka keessan. Itti xiqqaatu harka keessan ammayyuu. Baachuun saallee natti ulfaatee jira. As ba'uun obboleessi keenya Shaaloom Nagaasa badhaasa kana nuuf laata jechuudha. Mee harka keessan, harka keessan, harka keessan, harka keessan. Osoon fudhadhee galeellee natti tola ture. Badhaasa kanatti hirmaachuu qaban ture. Dorgommii kanatti hirmaachuu qaban ture. Anatu mo'ata ture. Obboleessa keenya lalisaaf yeroo itti badhaasa kana nuuf kennu ta'a Shaaloom jechuudha. Kabajaan. Asikiitii fudhadhu. Amilee kennaa isin immoo harka walitti buusaa. Baay'ee ulfaatu. Waaw. Kabajaan mala kottume. Kabajaan. Kabajaaf. Dorgommicha. Kabajaaf. Hayyee.
Mee kabajaan ammas bakka teessuma isaatti gaggeessaa qaba. Harka keessa walitti buusaafi. Hayyeegaa sagantaa keenyatti akkasiin bu'aaraa turtan akkasittiin gabbadan abdii guddaan qaba. Egaa ayyaanni ayyaana gaarii, ayyaana milkii, ayyaana gammachuu isiniif haa ta'u. Namoota naannoo keessan jiran harka qalleeyyii, namoota rakkatan, namoota waa hin qabne mana keessan keessaatii fuutanii gargaaruu kennuu fi bira dhaabbachuu akka qabdan asumaan gamanaan dhaamsa kana isiniif dhaama. Tole anis dhaamsin isiniif qabu namoota waa godhachuu hin dandeenye, namoota waa nyaatan hin qabne, namoota ayyaana buna danfifatanii dabarsuu hin dandeenye bukkee akka dhaabbattan dhaamsa keenya isiniif dabarsina. Asumaan immoo akkasitti bareennee fuula keessan dura akka dhaabbannu kan nu godhe mana uffata aadaa Leensaa. Galanni keenya isheef illee guddaadha. Amma jalqabaa kaastanii amma yoona kanaatti nu wajjin teessanii warroota sagantaa keenya akka kanatti hirmaattaniif isiniif illee galanni keenya guddaadha. Baay'ee sin kabajnaa, baay'ee sin jaallan. Egaa sagantaa keenyatti bu'aaraa turtan mitiire? Miti? Mee harka keessan kan? Baay'ee dadhabdanii, baay'ee laaftanii. Sagantaa keenya kanumaan goolamnee jirra. Sagantaa kana qopheessuun kan isin waliin ture an Amaanuel Taaddasaa fi an Raajii Darajjee asuma magaalaa Naqamteerra. Egaa namoonni hundumtuu yuutuubii keenya Egereen Miidiyaa yeroo yerootti kan isin biraan geenyu faarfannaas ta'ee siitkoomiis ta'ee waan adda addaa kan isin biraan geenyu Egereen Miidiyaa ammayyuu baga geessan isiniin jedha. Egaa yuutuubii keenya subscribe godhaa, share godhaa, like godhaa, hiriyoota keessaniin dhaqqabsiisaa isiniin jedha jechuudha. Singar garam nera,